gammada hundummaan obbolaa hedduudha bareeddi bar walaloon arraa isin bohaarsuu fi hin gaddinaan arraa gammada taphadhaa bashannanaa qoflaa nama hedduu tokko bar as jala jira nama sodaachisan bareeddumminarraa tujjaara wallaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahi jannee hee dubbii jalqabannee alhamdulillah jechuun galataas galfannee nagayaaf rahmataas nabiyyi rabbuufne sallallahu alayhi wasallam jechuudhaan dubbannee salawaata takka yoo nabi rabbuufne fudhannu rabbuusa rabbiin akka hin daganne guyyaa arraan tanaa namoota ol kaanee guyyaa arraan tanaa namoota ol kaanee ijoollee qur'aana buustee tana bar arra eebbifnee baga gammaddanii nu isaaniin jennee qur'aana buusuu keessaniif hedduudha gammannee baga nagaa handuftan guyyaa jennee guyyaa arraa keessummoonni keenya fagoo fi dhihoorraa fataa ja'aafirraa wanti hunduuni jira walaleessaa musaaf dhufee guyyaa arraa walaloo qabatee mi'ooytuu ka'aalaa hiraar tokkoon qabnuun warra magaalaa tanaaf seeqaa jennaa bashannanaa qoflaa baga nagaan dhuftan jennee guyyaa arraa keessummoonni keenya kan dhiiraaf dubaraa kan biyya keessaa fi jirtan biyya alaa welkam jennee jirra warri diyaaspooraa anaa dhufu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ajaiba dubbii minarraa. Allahu akbar. Welcome jennee jirraa isin ustaazonni nyaadhaatiin of dhugaa wanta barbaaddanii hin cinqamina boo markazni keessanii barataaf barsiisaan kan dhageessanii khatmii guyyaa akhlalu dhuftanii eeybagah gaggeessaa sagantaa wallahi na amani nyaata sinjee ustaazni gaggeessaa sagantaa Allahu akbar. gaggeessaa sagantaa wallahi na amani lafee takkan qabu hani dagaa inni gaggeessaa sagantaa wallahi na amani hiraata foon nyaata sinjee ustaazni hoggaa nyaachuuf deemtu qofa nan irraanfatini. Allahu akbar. Allahu akbar. Gara qophii kootti ammachiin dabara shaashaa isin gochuudhaaf hin dhufe arra walaloo qabadhee tan caaltu waa mara tan ittiin buhaattan mi'ooytu ka'aalaa dhaamsallee tan qabdu bara maasis qofla ergaa ajaa'ibaa dabarsuuf dhufeera na dhagayaa isiyyaa warra shamaraa warra babbareeduuf dibatu paawudara saniifin dhaamsa dhaamee waan biratti tara hundummaan keessanuu anaa wajjin tura. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Gadu bim yani ler. Allahu akbar. Miskin. Isiyyaa shamarran balaa qalaa dhiisaa waan fuula dibattan kan isin addeessaa kan maqaan paawudaraa bashoo teenya adii sanuma si fakkeessaa gariin chaappistikiin diimeessaa. Gariin chaappistikiin diimeessaa yooniif sirri laaltee nama sodaachisa chaappistik dibachuun ukhtii si fokkisaa nama dhiiga dhugeessu dhufe si fakkeessaa. Allahu akbar. Allahu akbar. Abu arrumaan mucaan waggaa 15 mucaan ollaa keenyaa ta waggaa 15 takka beetinnaa beetii fi paawudara balaaqalaa kana fuula dibattee halaalattiin harkee yeroo na dhiyaatte fuulli mucaa xiqqishoo waggaa 15 tanaa wallaahi shushubamte dullatti waggaa 40 takka na fakkaatte. Bismillahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Kanaaf yaa shamarran dhiisaa balaaqalaa rabbiin keenya guddaan bariisin zigaalaa ibidda jahannam barkan qabu laalaa saniin si qixaaxaa jalla wa ta'ala kanaaf na dhagayaa yaa warra shamaraa hidhii if diimeessuu fi dhaabbachuu taakkurra soduma rabbiitiif dhiisaa yaa boofirra. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkanabbo. Baba markaza qanaa saabit qoosiif ibsu baba markaza qanaa ustaaza qaaliidhaa fi gaarii ustaaz saabit abdallaa qoosiif ibsu rabbumaan na baasa ustaaz saabit abdallaa mee xiqqoo si faarsu yaa kan halkaniif guyyaa diinii nu barsiisu yaa ustaazii rabbummaan koo si haa milkeessu jazaa kee jannatul firdoosaa taasisu leenca eegeen qabne ustaaz saabit koo na dhageessu
yoon siin faarsa jee jechi naaf hin geessu cinqiif miskiinummaa sirraa haa fageessu makka si geessinee kaabaan si naanneessu taargaa Itoophiyaa kana sirraa baasu yeroo gabaabdutti Ameerikaa si geessu qooda keenya rabbiin kan koo haa taasisu ja'an amiirran markaza kanaa waan nama gammachiisu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Majjuu tukaan darani. Allahu Akbar. Akan. Amirtittiin teenya tokkoffaan Khalid ja'amtii dhugaa yoo dubbanne abbaa fadhe caaltii markazuma kana guddisuu jaallatti galgalaaf ganama hedduu nu boonsiti nama tokko qur'aana haffaze bar guyyaa arraati maqaan isiitilleen Ummi Abii Bakri ja'amtii Ummi Abii Bakri teenyatu wallahi bar mangisti Allahu Akbar. Ummi Abii Bakri teenyatu wallahi bar mangisti warra magaalaati bar hin qabdu isti barbaaddeen agartu nama akkasiiti yoo bareedinaatis abbaa fadhe caalti namni akka Ummi Abii Bakri Ameerikaa fi Hindi namni akka Ummi Abii Bakri Ameerikaa fi Hindi malee Itoophiyaa hin jiru dhugatti. Allahu Akbar. Warri diin baratan na dhagayaa ijoollee. Warri diin baratan na dhagayaa ijoollee amiira lammaffaa irratti qoodha ammallee hikmaa tana laaftutti kallaallee fakkeenya gorodhaanaa isiniifilee barattoota keenya waan isin darare Maammadoo Janajjan. Ormaa obsumaan dandeessee obboleeyyan ishii kan hoogganaa turte diinii ofii jabeeffattee osoo asii waamanuu cinqii hundaa dandeessee ofii barachuu rakuttee obbolaa fi barsiiftee fakkeenyota hedduu kan isheen nuuf taate jabaadhu jabduu gorsituu hobsituu rakkinaaf bal'innas hundaa muuhattee baga galaaf kaate tikeettii murattee nagaa nuuf galii qaaliitoo haadha firaa ati anaaf adda amiiratoo qaalii hamtuus hin argin nagaa naaf galii Amiira qofaanii haadhallee nuuf taatee cinaan obboleettii barbaadanuun argamtu barnamni akka keetii yaa kaddamtuu diinii jabaadhu ammallee addaan hin kutinii kaayyoo kee kan kalee yoomuun dagatini atuu hin dagattuu kaayyoo kee kan kalee rabbi si haa gargaaruu siif ta'ee dagalee amma siin dabarsaa gama ustaaza koo galatoomaa abbaa koo kalammataa galatoomaa malee galata siniif mala nu wajjin dhandhamtanii jiruu biyya namaa quraana nu barsiisanii jecha rabbi olaanaa nutis tole jennee kan kaane diinii baruu galannu ustaazotaa wayi kan himamee dhumu kan isiniif taatan abbaaf obboleessaa jechaan isin ibsu jechaan na dhiqaata lakkaawamee dhumu kan isiniif taatanii jannata haa ta'u galanni keessanii walaloo kiyyallee asumara xumuraa dhiifama naa godhaa yoon tasa dogongore Allahu Akbar. MashaAllah tabarak. Assalamualaikum ya ustazota jirra jirtu isinis yaa jamaa obboloota akkasuma urjiidhan markazoota isin ibsuudhaaf hin qabu jechoota isin bardhaaltu ambiyoota urjiidhan haqaayaa burqaa dhaloota fakkimmaan keessanuu bar fakkima goota rabbiin isin haa qubsiisu ollaa nabiyyoota. Yaa ustaazotan ta'e nagatii guddaa nu biraa qabdanii nuuf jiraadhaa bakkuma jirtanii haftee umrii keessanii keessa barakaa nuuf haa kaayu hunda keessanii jaalalaaf kabajaa wal gurmeessitanii harka qabdanii asiin nu geettanii sababa keessan baranne alii fi tokkocha yoo dhugaa feetanii. Akka haadha abbatti obsaan nu dandeettanii akka haati ilmoo ofii bira ooltutti halkanii guyyaa nu bira ooltanii hifannoota tokko malee asiin nu geettanii jaannata haa ta'u kaajadaan keessanii. Waa'ee keessan dubbachuudhaaf hin qabu afaanii silaa kan keessan hin dhumu jazaanii jaannataan isinii haa kafalu rabbummaan guddaanii akka kootitti kanuma isiniin jedha yaa ikwaanii. Yaa barattoota warri jirtan garee hunda keessaa ammallee cimsaa wal jabeessaa jaalalaa wal gurmeessaa kabajaa wal ulfeessaa jibba jidduu keessanii fageessaa yaa urjiidhan islaamaa guyyaa tokko bakka yaaddani geessaa fedhii rabbiitiin jaannata dhaquudhaaf teessaa.
yaa obboleettii tiyyatadii rabbii baratte tana sirraa gala jechuu ufa garte hojiin kee baay'ee nama gammachiisaa kam himee kam dhiisaa waa hedduu garaa koona ciisaa xiqqoo dubbadhee taafte rabbi irratti dhiisaa quraana rabbii jiruu tee gootee obsitee nafsiyyaa tee mootee ni beeka akka rakkinni si mudattu yeroo madaamiin quraana irraa sitti dubbattu jettee keessi kee osoo gubattu akkasumatti baratta quraana rabbii ni fattu kanaaf hunda caalta iimaanaa fi quraanni keessa kee haa qubattu wanta ittiin isin ibsu hin qabu keessa koonaaf hubattu jiruun teessan guutuu gammachuun isin haa simattu akka kinniisni gaaguratti galutti akka bishaan godatti galutti sitti haa galu qur'aanni absir obboleewwan keessan rabbi irra jazaanii nagayaannaaf ziraadhaa hundummaan keessan yaa ikwaanii